kitaabni samawiyyaa kan jedhaman Tawraat, Zabuur, Injiil, Furqaan jechuudha. Kunniin kitaabilee samaawatarraa nabiyyoota giddugalummaa godhachuudhaan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gara ilmaan namaatitti ergee jechuudha. Kitaaba Maatiyus boqonnaa 10 keeyyata 5 hanga 6tti akka ibsametti Yesuus hawaariyyoota isaa ajajeetiin ture. Maaliif ajajee jennaan daawaadhaaf ajaje. Gaafa daawaadhaaf ajaju sana jarri kiristaanummaadhaan akka isaan deemanii lallaban yookaan akka paastaroonni biyya keenya keessa deemanii iyyanii yookaan ispaaltii irratti sagalee guddiftuu qabatanii Iyyasuus geetaanoo, Iyyasuus yaadinaan, Iyyasuus himataan, Iyyasuus madaanitaan ichinnoo maali isaan jedhan kan osoo hin taane kiristaanummaan diinun samaawiyyee jechuu wanti hin danda'amneef kiristaanummaa yeroo fudhanne kiristaanummaan kan irraa moggaafamte jecha Jesus Christ jedhamurraa fudhame kiristaana jedhamee moggaafame. Kiristaanummaan innaa moggaafamu san Iyyasuus alayhi salaami nageenya Rabbi sirratti haa jiraatu ergamaan Israa'el nabiyyeen Rabbi ilmi Maariyam gabricha Rabbi innaa sanitti kiristaanummaa barsiisee hin beeku. Inni illee kiristaanaa miti hawaariyyoonni illee kiristaanaan turre jechuudha. Ragaan isaan gaafa sana wanti isaan deemanii Israa'eloota barsiisaatiin hin turan waa'ee tokkochummaa Rabbii qofaa jechuudha. Waa'ee tokkochummaa Rabbii barsiisan malee waa'ee islaamummaa barsiisan malee Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hundi keessan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nageenya rahmanii fi barakaan Rabbii kan cinnan hin qabne hunda keessan irratti haa jiraatu. Egaa inshaallah guyyaa kaleessaa sagantaa adda ta'e tokko eegalleetiin hin turre obboleessa keenya Ustaaz Hamzaa Takuloo wajjin inshaallah jaarran keessa jirru jaarraa beekumsaa, jaarraa teknoolojii, jaarraa guddinaa, jaarraa namni salphatti waan fedhe hubachuu danda'u, waan fedhe barachuu danda'u keessatti argamna. Jaarraa kana keessa namni amantii malee jiraachuun amantiidhaan wal baruu dadhabuun dadhabina keessaa isa tokkodha. Namni addunyaa kanarratti wanti inni himatu hin jiru. Jaarraa dur zabana teknooloojiin hin jirre keessa tariitti ergaan islaamaa na bira hin geenye jechuun isaa ni mala. Jaarraa amma keessa yeroo kana keessatti ergaan islaamaa mana namaa hunda seenee jira. Kallattii garaagaraatiin yeroo miidiyaan hundi waa'ee islaamummaa barsiisu odeeffannoon islaamummaa waa'ee amantii na bira hin geenye, waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bira hin geenye, waa'ee quraana na bira hin geenye jechuun inuma hin danda'amu. Lakki gariin ani ija hin qabu ijaan arguu hin danda'u yoo jedhu illee taate miidiyaan mana nama hundaayyuu ciisa. Miidiyaan addaa waa'ee islaamummaa barsiisaa jira. Miidiyaa lamatu jira addunyaa kanarra. Inni tokko miidiyaa dhugoomina islaamummaa barsiisu, inni kaan immoo miidiyaa islaamummaa irratti olola sobaa labsuu jechuudha. Kanaaf kanatu iyyuu jira. Hadhaa tarii namni gariin islaamummaa miidiyaan sobaa dubbatu odeessu san dhaga'uun isaa ni mala taha. Gariin isaa immoo islaamummaa dhugaatti iyyuu bira gahee maalummaan islaamummaa maal akka taate hubateetiin hin jira. Inni kaan hin hubanne, inni kaan hubachuutti jira, inni kaan hin qoranne, inni kaan qorachuutti jira, inni kaan irraa fagaate, inni kaan itti hiiqee jira, inni kaan kana hundaayyuu quba hin qabu. Lakki ani ijaan qabullee yoo jedhu taate miidiyaan adda waa'ee islaamummaa barsiisaa jira. Sooshaal miidiyaa waa'ee islaamummaa barsiisaatiin hin jira. Akkasuma ammoo tuyyuu mobaayila namni keessaa qabu waa'ee islaamummaa waan fedhe irratti fe'ateetiin yeroo islaamummaa dhageeffachuu danda'utti lakkiin islaamummaa na bira hin geenye jedhee wanti na rabbitti guyyaa qiyaamaa himatu tokkollee hin jiru. Lakki gariin ani gurraan qabu jechuu danda'a. Gurri kiyya waa dhageeffachuu hin danda'u yoo jedhu illee taate kunoo kitaabni barraa'ee afaan garaagaraatiin jira. Fedha afaan Amaariffaatiin waa'ee islaamummaa hubachuu danda'a. Afaan Ingiliffaatiin afaan waltaawaatiin hubachuu danda'a. Inni kaan afaan Arabiffaa beeka. Afaan Arabiffaatiin waa'ee islaamummaa kitaabilee barraa'an sadarratti hundaa'eetiin waa'ee islaamummaa barachuu danda'a. Inni kana mararraayyuu bilisa ta'ee jiraachuu danda'u tokkollee hin jiraatu. Kanaaf inshaallah jaarraa nuti keessa jirru jaarraa akkasiiti. Har'a amantaan garaagaraa illee jiraachuun mala. Amantaan hundi abada wallaahi amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Amantaan inni dhugaa ta'uu danda'u amantaa takka qofa. Amantaan inni kaan dhugaa ta'uu danda'a jedhee namni yaade isumatu iyyuu dogongoreetiin hin jira. Sababbiin kana maali? Amantaa lamatu iyyuu jira. Karaa lamaan amantaa dhugaatii fi dhara ta'e qorachuu ni dandeessan. Inni jalqabaa riisarchii keessan keessatti kan taasisuu qabdan diinu samaawiyyaa wa diinu al-ardiyyaa kan jedhamudha. Karaa kana lamaanitti yeroo qoodde salphumatti amantaan dharaa fi dhugaa adda si bahuu danda'a jechuudha. Amantaa samaawiyyaa kan jedhamu isa kami? Diinii samaawiyyaa ta'uu danda'a Yahudummaan, Nasaarummaan yookaan Kiristaanummaan diinii samaawiyyaa ta'uu danda'a moo hin danda'u? Hinduuzimiin diinii samaawiyyaa ta'uu danda'a, Siiksiimiin ta'uu danda'a, Islaamummaan hoo diinul ardiyyaa kan jedhamu hoo kami? Diinii warra dachee jechuun diinii ilma namaatiin bu'uurfamee jechuudha. Isatu diinii warra ardiyyaa jedhama. Inni diinii samaawiyyaa jedhamu diinii tokko qofa. Diinii samaawiyyaa ta'uu kan danda'u sunis islaamummaadha. Islaamummatu diinuu samaawiyyaa jedhama. Kitaabni samaawiyyaa irraa gara nabiyyoota giddugalummaa godhachuudhaan warra dacheetiif ergaman hedduutu iyyuu jira jechuudha. Rabbiin quraana keessatti waa'ee kitaaba asiin dura dabree akkasuma nabiyyoota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergamanii maaliin akka isaan ergaman
kitaabni sun immoo maal irratti akka inni xiyyeeffatu rabbiin quraana waahii goolabinsaa nabiyyii goolabinsaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii gara laafessa nabiyyii namaan mararfataa ta'e nabiyyii addunyaan sababa isaan ergamuutiin dukkana keessaa gara qaroominatti baate gara tokkummaatti ceete gara guddinatti ceete gara nageenyatti ceete gara walbeekutti ceete nabiyyii addunyaa kufte kaase nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waahiin isaanitti godhaman waahii dhugaati waahii sirriidha waahii soba ta'uu hin dandeenye waahii yoomuma haqamuu hin dandeenye fi waahii goolabinsaa ta'e addunyaa keessatti itti fufatu waa'ee nabiyyoota nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura dabranii ifaan ifatti nuuf hime akkasumas kitaabilee quraanaan dura buufaman guutuun guututti maal akka ta'an isaaniif mirkaneesseetiin hin jirudha. Kanaaf inshallah rakkoon takka hin jirtu uzriin takka hin jirtu kanaaf haqtiin dirree jirti dhugaan dirree jirti waan ta'eef kanaaf har'a obboleessa keenya Hamzaa Takluu wajjin mata duree dhuguma islaamummaan jaarraa torbaffaa irraa eegalte isa jedhurraa inshallah akka paartii lammata paartiituutti galgallana kana inshallah akka irraa haasofnu ta'a. Kanaaf sheer waliif godha wal biraan ga'a. Inshallah kan itti fufnu ta'a yoo rabbiin jedhe haga ustaaz Hamzaan dhufanii seenanitti diinu samaawiyyaa kan jedhamu diinii kamii diinu samaawiyyaa kiristaanummaan ta'uu danda'a moo hin danda'u kan jedhu diinu samaawiyyaa ta'uu hin danda'u. Sababni kanaa maali inni diini samaawiyyaa keessa hin jiru waan ta'eef diinu samaawiyyaa kan jedhamu islaamummaa qofa. Diinu samaawiyyaa kitaabni samaawiyyaa kan jedhaman Tawraat, Zabuur, Injiil, Furqaan jechuudha. Kunniin kitaabilee samaawatarraa nabiyyoota giddugalummaa godhachuudhaan Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gara ilmaan namaatitti ergee jechuudha. Kiristaanummaan diinu samaawiyyaa jechuu wanti hin danda'amneef kiristaanummaa yeroo fudhanne kiristaanummaan kan irraa moggaafamte jecha Jesus Christ jedhamurraa fudhamee kiristaana jedhamee moggaafame. Kiristaanummaan innaa moggaafamu san Iyyesuus alayhi salaamii nageenya Rabbi irratti haa jiraatu ergamaan Israa'el nabiyyiin Rabbi ilmi Maariyam gabricha Rabbi innaa sanitti kiristaanummaa barsiisee hin beeku innillee kiristaanaa miti hawaariyyoonni illee kiristaana hin turre jechuudha. Ragaa kanaatiif Rabbiin Quraana keessatti suuratul Aali Imraan suuraa 2 ayat 52 irratti islaamummaan amantaa hawaariyyoota akka taate as keessatti ifoomeetiin hin jira. Hawaariyyoonni yookaan barattoonni 12 kan Iyyesuusitti amanan ergamaa ta'uu isaa beekanii tokkochummaa Rabbiitti amanan sun kiristaana hin jedhamne kiristaana miti Iyyesuus kiristaana ta'a kiristaanummaa lallabaa jedhee hin ajajne. Gaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 10 keeyyata 5 hanga 6tti akka ibsametti Iyyesuus hawaariyyoota isaa ajajeetiin hin ture. Maaliif ajajee jennaan daawaadhaaf ajaje gaafa daawaadhaaf ajaju sana jarri kiristaanummaadhaan akka isaan deemanii lallaban yookaan akka paastoroonni biyya keenya keessa deemanii iyyanii yookaan ispaaltii irratti sagalee guddiftuu qabatanii Iyyesuus geetaanoo Iyyesuus yaadinaan Iyyesuus himataan Iyyesuus madaanitaan ichiindoo maal isaan jedhan kan osoo hin taane isaan gaafa sana wanti isaan deemaniitiin Israa'eloota barsiisaatiin hin turan waa'ee tokkochummaa Rabbii qofaa jechuudha. Waa'ee tokkochummaa Rabbii barsiisan malee waa'ee islaamummaa barsiisan malee muslima ta'uu isaanii barsiisan malee ammas waa'ee kiristaanummaa hin barsiifne. Kanaaf kiristaanummaan Jesus Christ jedhamurraa fudhamee kiristaana jedhamee erga Yesuus gara samiitti ol fudhatameen booda jechuudha. Kanas kan jalqabsiise namticha maqaan isaa Paawul yookaan Paawulos isa jedhamudha. Paawulostu kiristaanummaa eegalchiise Yesuus kiristaanummaa hin eegalchifne Yesuusis kiristaana hin turre kiristaanillee jaarraa Yesuus keessa ergame keessa inuma hin jirtu. Yesuus illee kiristaanummaan abadan hin ergamne innis kiristaana miti kiristaanummaan Yesuus hin beektu Yesuus illee kiristaanummaa hin beeku. Dabalataan jechi kanarraa kiristaana jedhee kan moggaase nama maqaan isaa Paawulos jedhamudha. Paawulos hawaariyyaa keessas hin jiru. Paawulos hawaariyyaa hin turre. Hawaariyyaas miti hawaariyyaa keessallee hin jiru. Innummaan iyyuu Yesuusin ijaan argee hin beeku jedhee ragaa baheetiin hin jira. Kanaaf yeroo Yesuus dachee kanarra ture osoo Yesuus gara samiitti ol fudhatamiin booda guyyaa takka Yesuusin argee hin beeku jechuu Paawulos. Takka Yesuusin argee hin beeku jechuu. Kanaaf akkamitti kitaaba barreessee kan jedhu sun mata duree biraatii waa'ee kanaa haasa'uudhaaf hin seenne. Kanaaf Ustaaz Hamzaa Takluu ergadhaa inshallah wajjin sagantaa keenya akka itti fufnu ta'a waan ta'eef akkasitti isin hundi keessanuu hubachuutu isinirraa barbaadama waan ta'eef akkasitti hubadhaa. Samaawiyyaa kan jedhamu diinii tokko qofa. Islaamummaa qofa. Diinu samaawiyyaa kiristaanummaan ta'uu hin dandeessu. Yahudummaa illeen diinii samaawiyyaa ta'uu hin dandeessu. Jehovaa Witness illeen akkasuma Hinduuzim illeen kan samaawiyyaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kan samaawiyyaa ta'uu danda'u islaamummaa qofa. Islaamummaan alatti diinu samaawiyyaa wanni jedhamu tokko illee hin jiru. Hin jiraatullee yooma hin jedhallee jedhan ragaan qabu ragaadhaanis kufaadhaa jechuudha. Ragaadhaanis akka kufaa ta'etti qabatama ragaa dhugaa irratti hundoofne dubbachuu ni dandeenya. Kanaaf diinni jalqabarraa ka'ee hanga xumuraatti dachii kanarra ture. Akkasuma nabiyyoonni bara hundaa yeroo hunda Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ittiin ergaatiin ture. Amantaa islaamaa akka taate inshallah qabatama ragaa dhugaa irratti hundoofneetiin kan haasofnu ta'a. Yeroo hedduu hordoftoota amantaa kiristaanaa keessaa warroota damee garaagaraa hordofantu iyyuu jiranii yeroo isaanii wajjin marii gaggeessinu marii gaggeessuu keessatti keessaa warroonni Yesuus Kiristoosiin Rabbii yookaan inni rabbummaa aangoo rabbummaa argateetiin jira jedhan qabatama ragaa dhugaa kitaaba yookaan waadaa moofaa fi araba keessaa qabatama ragaa dhugaa hanga irratti fidatanii dhiyeeffachuu irraa dubbachuus hin dandeenye fuulduratti illee ragaa kana fidachuu argachuu
hin danda'anii jechuudha. Kanaaf nuti qabatama ragaa dhugaa irratti hundoofneeti yeroo haasofnu garuu warroonni kaan qabatama ragaa dhugaa irratti hundaa'anii wanti isaan dubbachuu danda'an tokko hanga har'aatti argamuu hin dandeenye fuuldurattis argamuudhaaf inuma ta'u jechuudha. Kanaaf warri ragaa qabu warra islaamummaa hordofu kanaaf jarri amma boodas ragaa isaanii wallahi tasuma dhiyeeffachuu hin danda'an. Yoomuyyuu dhiyeeffachuu hin dandeenye fuulduratti dhiyeeffachuu hin danda'an. Akkuma Rabbiin Quraana keessatti qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiina jedheen ragaa keessan kan dhugaa dhiyeeffadhaa jedheen san ragaa dhugaa dhiyeeffachuu jarri abada wallahi yoomiyyuu hin danda'anii fuuldurattis dhiyeeffachuu hin danda'an jechuudha. Akka jaraa osoo hin taane nuti yoo isaan gaafannee jennu amantaan keessan dhugaadha yoo jennu eeyyan dhugaadha mee dhugaa ta'uu isaan hima yeroo jennuuni maal nuun jedhu kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoositti amanee isa faana buutuyyuu kiristaana jedhama yaada jedhamu diifinishinii kana qofa nuu kennan garuu qabatama ragaa dhugaa fidachuu hin danda'an argachuus hin danda'anii fuuldurattis dhiyeeffachuu hin danda'an waan Yesuus takkaa hin barsiifne isaan inni barsiise jedhanii dubbatanii egaa kanaaf qabatama ragaa irratti hundoofnetti nuti muslimtoonni kan dubbannu hanga irratti ol'aantummaan jiru akkasumatti jechuudha. Gaaf tokko jedhani qaallichi tokko juhaa jedhaniini. Juhaa jechuun seenaa keessatti warra gowwaa keessaa tokko jedhani. Juhaan kun akkuma juhaa san godhaa jira intarneetiin biyya kanaallee juhaatu gaaf tokko jedhan galeeti kofoo ofii olitti fannisee rafee jedhan. Osoo inni rafu surreen isaa irratti lafa dhooftee jennaani juhaan iyyee jedhan. Achiin wallaan itti baaniiti yaa juhaa maal taatee maaltu si iyyisiisa jennaani bar osoo rafutti jiru surreen xiyyan irratti lafa dhooftee kanumaafan iyyee jedheen. Maa kanas iyyisiisaa jennaan jarana dhageessanii jedheen. Iyya tana laaftutti hin laalinaa. Ani osoo surree san keessa jiraadhee waliin kube silaa hin hafaa jedhe jedhan. Silaa hin hafuu jedhe jedhan. Kanaaf amma wanti nu darare wanti nu miidheetiin hin jedhe konnekshiiniin kun baay'ee nu rakkiseetiin hin jira baay'ee nu jeeqeetiin hin jira. Konnekshiinii biyya keenyaa konnekshiinii aktii rabbi nuuf haa taasisu. Nutis inshaallah du'aayii kadhannaa. Egaa kanaaf hawaasa gaarii hawaasa qaalii wanti nurraa barbaachisu wanti isinirraa barbaachisu islaamummaa hubannu islaamummaa sirriitti haa qayyabannu islaamummaa qayyabachuun haalan barbaachisaadha. Islaamummaa hubachuun haalan barbaachisaadha. Maaliif nama islaamummaa hubatetu hojii islaamummaa raawwata nama islaamummaa hubatee hojii islaamummaa raawwatetu iyyuu ergaa nama birootitti hin gaachuu danda'a waan ta'eef kanaaf islaamummaan akka isii qayyabannu akka isii barannu akka isii hubannu nurraa barbaaddu waan ta'eef dhaamsi cimtuudhaan isiin asumaan isinii dabarsu maal seetan. Jaarraa kana keessa jaarraa barnoota jaarraa tamsaasni waa'ee barnootaa keessa akkaan cime waan ta'eef kanaaf sirriitti islaamummaa hubachuu barbaaddan taanan maaltu isinirraa barbaachisan seetan kitaaba dubbisaa afaan garaagaraatiin lakki an afaan oromiffaa dubbisuu hin danda'u afaan oromiffaa naan galu yoo jettan kitaabni afaan amaariffaa jira kitaaba afaan amaariffaa fuudhaa dubbisaa tafsiira quraana afaan amaariffaa dubbisaa ka afaan oromiffaa dubbisaa kitaabilee waa'ee islaamummaa irratti barraa'an ka ergaa islaamummaa sirriitti nama dabarsuu danda'an hedduutu iyyuu jiran kanaafuu san dubbisaa afaan garaagaraatiin kitaabni barraa'ee jira karaan daandii hundi kitaaba manni hedduun kitaaba ta'eetiin hin jira kanaaf kitaabilee dubbisaatii islaamummaa hojii wal baraa amantii hojii wal baraa akkasuma mootu saahibban keessan hiriyoota keessan barsiisuu irratti xiyyeeffadhaa kun dhaamsa kiyya. Kanaaf intarneetiin keessan baay'ee ciccitaadhaa gaaffiin jiru asii kaa waan jiruuf hundi keessanuu gara Ustaaz Hamzaatti deema. Ustaaz Hamzaan tamsaasa kallattiin waa'ee galanii inshaallah ka isaat irratti ka Ustaaz Hamzaa irratti haasofna inshaallah mata duree kanatti seennee nama lamaanin eegallee lamaanumaan kan itti fufnu ta'a waan ta'eef Ustaaza dhaqaatiin eegala inshaallah anis nan dhufa. Isinis achitti dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya Ustaaz Hamzaa Takluu peejii isaa irratti nu hordoftanii osoo gara biraan dhaqin koottaatii achitti nu hordofaa dhaamsa kooti inshaallah achi dhuftaniitiin nu hordoftanii Ustaaza kanaafuu bahaatii dhaqaatii peejii keessan irratti sagantaa kana nu eegalchiisa anis ni dhufa inshaallah. Achuma nu koottaa obboleeyyoon kiyya nama lamaan haasofnaa wal bira qabnee laal qabatama ragaa dhugaa irratti hundoofne waa takka rakkoon hin jiru alhamdulillah ogummaa rabbiin nu kenne irraa wanti nuti dhoysinu tokko illee hin jiru ogummaa quraana rabbitu nu badhaase alhamdulillah ogummaa hubannoo hadiisa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbitu nu badhaase dabalataan kitaaba amantii birallee akka barannu nu taasiseetiin hin jira rabbiin alhamdulillah baranneetiin hin jirra kallattii hundaan rakkoon hin jiru inshaallah ergaa jirtu sheer isinii godha isin hubachiifna isinis ergaa tan hubadhaati warri kiristaanaa as keessatti argamtan gara tokkochummaa rabbiitti deebi'aa barsiisa Yesuus
كواين تكوچما ربي برسيسان قبدا سير موسى كيسا كان جلقبا تكفا لا اله الا الله دا سان قبدا محمد لا اله الا الله برسيسا ترين ترني برسيسني نبيو دا ولي غلا تكوانته غرسيت سيوامنا اندي كيسنو غرانا كوتا سنين جنة ان شاء الله بيجي استاذم تارت كوتا